ammantan annin qaba waan dubbiyo waan wangeera jiru hin fudhatamu hin gatta hay abo wangeela rawaan jiru akkam hin fudhanne garuu waa tokko jira beektaa abdi waa tokko jira warra ortodoksii bira anwar maal jettan kitaaba addaa tokko jira sadugaa dubbaturraa kitaaba addaa tokko jira yoo isa ta'e bichaan hin fudhanne malee sadugaadhaan hin fudhadha. Okay. Yoo Yesuus ani nama miti jedhe Yesuus nama miti jetteen fudhattamu fudhattu. Nama miti? Akka jedhu sagaleen? Laa akka jedhu hin jenne ma fakkeenyaaf an quraanni xiyyama waan xiyyaan fida qoy. Quraanni kiyya yoo Muhammad nama miti jedhe sayyet nama miti jedheetiin fudhadha. Waan fedhe waan inni jedhu waaqayyoon ani kudhan yoo jedhes Allahan ani kudhan yoo jedhes sayyet kudhanii isaan ekhawee ana ammaan beekadeen. Ayyee. Atis kan hordoftu kanaami? Eeka waan kun jedhe fudhachuu qabdaami afaan Oromoo jiraami? Ni fudhadha. Elaka abdi abuha wanti jira seete warra ortodoksiitu kitaaba bira kaniin adda godhanii taseenaa waaqaa hin dubbanne taseenaa namaa haasa'u isa waan qopheessanii yoo isa ta'e bicha ani fudhan. Sanii miti ani kun ala kana kitaabni kun laal. Isuma fakkaata beektaa baddaa irratti fannoo qaba. Keessi isaa garuu dubbisi. Ayyee. Mee dubbisi kaa maal jedha? Dubbisi kaasitti qabee jiraanii narraa achi fagoodha dubbisi mee? Akka gaarii. Waldaa macaafa qulqulluu waldaa maal jedhan argitu? Macaafa qulqulluu Itoophiyaa Addis Ababaa bara waggaa araaraa jabara 1997 maxxansa tokkoffaa waggaa 111ffaa Onesimoos Nasibii kerate. Kuni wangeela miti. Me ato wangeela ishi. Eka macaafa warlaal. Macaafa Publish Society. Uno asinis kako harawas. Uno macaafa laal. Anita. Seera uumamaa jira. So macaafa qulqulluu jiraan kun gubbattu. Kawena maxxanse kana waa maxxanse boo girmaa ko. So waan jedhe macaafa kana hordofta waan macaafni kana jedhu hin fudhattaami? Ni fudhadhe. Dubbii Yesuusis. Yesuus Kiristoos ani namaa miti yoo jedhe hin fudhattaami namaa miti jetteetti amantaami? Okay. Yesuus Kiristoos ani humaa gochuu hin danda'u yoo jedhe yoo waan inni jedhe na fudhadha waan inni hin jedhin garuu yoo ni fudhadhu gaa. Okay. Okay, dursee Yesuusiif nama moo Waaqa? Anaaf itti nama ni fayyisaadha. Ennuyyuu itti namana. Yesuus Kiristoosiif Waaqa moo nama? Waaqa. Gobas. Yoo Yesuus Waaqa jedhanis anis nin fudhadha. Yesuus ani nama Waaqaa miti yoo jedhe injenne ka waa injedin takka mooyyuu ani cubbuu nuti hin ta'uu reebdu ko. Inta cubbuu yoo ragaa si kenne wangeerra wangeelliin kijiba Yesuusin kijiba dubbiin Yesuus wayii dhara. Ayyee. Yesuus ani nama yoo jedhe ani Waaqaan qaba. Wangeela kana jira. Ayyee je mee atis dubbisiiti anis fudhadheen dubbisa. Eshi. Wangeela Waaqa ka dura ka namu ani nama bakka joon seekan namu ani Waaqaan qaba bakka joon seekan na dura. Bakkuma barbaade. Okay, Waaqa ka qabuun seekan. Bakkuma barbaadetti naa kennite. Okay, Yesuus Waaqa ni qabeettee ni amantaati. Abbaa. Okay, waan jedhu dura Yesuus malee Waaqayyoon biraa hin jira. Abbaa ilma hafuura qulqulluu Waaqa tokkichaati. Waaqni meeqa? Tokko. Tokkicha san eenyu? Abbaa ilma hafuura qulqulluu Waaqa tokkicha.
macaafata wasa dinan lakkoo itti bara mogoo basii kiyya laakka waaqni meeqa Yesuus nama moo waaqa ennaan waaqa naan jette Yesuus malee waaqni ni jira sii jedhe bari yookaan hin jiru walii bicha laas dhiibuutu jira afaan mara amma fakkeenyaaf obboleewwan meeqa qabdaan siin jedha amma fakkeenyaaf akkanaan siin jedha eenyu magarsaan eenyu yoo siin jedha obboleessa kootii naan jetta magarsaa malee obboleeyyan biraanii qabdaa yoo siin jedhe oo gammachuu caaltuu yoo naan jette rakkisaa magarsaa malee obboleessan qabuu naan jetta gartee amma waan jedhu Yesuus siif maal jennaan Yesuus naaf waaqa jettee miti girmaa koo eega waaqayyo Yesuus waaqayyo tokkicha moo waaqayyo biraati jira waaqa tokko bakka waaqa tokko maal seeti gaa allaqe fudhadhe walii galla akka macaafa qulqulluun jedhirraa yoon jalladhe ittiin gaafatama anis akkuma macaafa qulqulluutti si gaafadhe ilaa quraana fi macaafa qulqulluu miiree walitti finnu atummaa nama waan quraanni kun jedhurraa jalliftee gaafa ummata islaamaa hoggaa barsiiftu ilaa itti gaafatamummaan qabduu rabbii kana fuulduratti hin qaba shakkii malee addunyaa irrattu ittiin gaafatama kanaafuu kaalaa ani wanna macaafa qulqulluun jedhe san irraa jallisu irraa hir'isu waa tokkollee wanni hin qabu humna hin qabu aangoos hin qabu waa inni jedhu hunda okay walii galle haya waan jedhe akka islaamaatitti nuti waaqayyoon kiyya Allah jedhama waaqayyo Allah malee qaamni bira Allah kan jedhamu dhiira dubartii qaamni tokko jiru tokkichuma sani nama dhibu tokkichuma sani Allahan uumama hunda kan hin duune kan hin nyaanne kan hin rafne kan nama hin taane waan jedhe Yesuus siif nama moo waaqa yennaan waaqa naan jettee miti waaqni meeqa yennaan tokko naan jette ammas deebite tokko Yesuus malee waaqni biraa ni jira ni jira hin jiru Yesuus malee waaqni biraa ni jira girma Yesuus yookaan Yesuus malee waaqayyoon biraa hin jira alaka amma laali abduuki jallina walitti hin deemnu dhugaatti deemna beektaa meeqa naan jette Allah malee waaqayyoon biraa Allah malee Allahan biraa ni jira naan jette hin jiru si jette fakkeenyaaf amma akka musliima obboleeyyan keenya musliimatitti Allahu akbar jedhee Allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadu rasulullah ka jedhu suni eessaa ka'eeti eessarratti cufamee kana keessa galla rabbiin guddate nabi muhammadis ergama isaa jechuu barsan ergama isaa jechuudha asittis kaa abbaa ilmaa maadubani Allah walitti tokkoon seene nabi Muhammad Allah miti nabi Muhammad ergama isaati rabbiin Allahan guddaa waa hundaa jechuu hanqas jechuu maaltu walitti fide sillaasee godhu deemtaa nabi Muhammadii fi Allah akbarii fi Allah into ke kon hedisiga waan jedhe Yesuus malee waaqayyoon biraa hin jira qaamni biraa ammas ka isalmasini anu innuyyu nabiyyi jedhe garuyyuu qaama namoota lamaanii gidduutti kan uumamee miti beektaa isa san quraanilleen ragaa kenna gamas hin jenne nama dura haasaa mudila Allah malee Allahan biraan jira naan jette hin jiru yeellam bakka injiru nabi Muhammad malik ergama isaati waan jedhe Yesuus if waaqa laalika abduu kiyya ila abu rabbi kana iditi Allah abba qaba okay waaqayyoon kee abba qaba jecha rabbii kanaa gaafa jallinni nutti dhuftii badii taana gaafa badimmoo jallisi jedhe bara anjechi jallisi jenne waan si gaafadde Yesuus nama moo waaqa Karena lada kable. Kau bas kau ini ya ada tak kau kak. Apa dulu mau jual yang asal jualan nama jalan lati. Miskin wallahi lazim. Yesus wak aja temeti cara sih karena ya ada tak abshir. Sin dagar tu si ada.
Yesus nama moo waaqa jennaan nama moo waaqa jennaan waaqa naan jette. Waaqni meeqa? Tokkoome? Tokko. Tokkichi san Yesus himi? Abbaa. Boobas Yesus kana malee kanaafuu eega tokkicha waaqa tokkichaati. waan sadina waan biraan lakkaa'u jirta goobasi abbaa taakka lakkaa'ime abbaa taakka na jalaa ji abbaa Ilma. Hafuura ji kana jala taakka jedhe naan lakkaa abbaa lakkaa kana jala abbaa aan Eessi. gizeenaan ilma jedhe lakkaa lama sadina jala abbaa Jedheeti lakkaa'i maasi dhibeeti. jadi kana jalaati Ilaalaa abduu kiyya maaloo walitti mormuutti hin deemnu. maal taate waa sadi waan biraanatti mu jirta na jalaa jedhime na jalaa jedhe Waan biraatti abbaa taakka jedhe je abbaa Jedhi na dhagahamii boo. maadidda jedhika waan sadii natti himtee takka naan jettaa bar deebite mee afaan oromoo akkana jedhu girmaa taakka yaadata lama abu mu'az sadi nama tokko walitti gu'ette min maalatu no Nuti nama sadi Nuti nama namummaa no namummaadhaan nama mooto namummaan takkaami namummaan tokko. nama sadi jennamoo nama tokko jenna Abbaa ilma hafuura qulqulluu ka jedhu. okay na jala lakkaa'e waan akkas laal abbaa taakka jedhe abbaa taakka ilma meeqa miti kaa lama jedhe kaa Oole. maaf didda jechuun na jala maaf didda Hin jedhu kaawaa macaafa qulqulluun sagalee waaqaa. maamme na jala jedha maamme na jala maamme ni jeta maamme na jala jiru koy maamme lakkaa na jala maamme abbaa taakka ilma Lama. hafuura qulqulluu Sadii. sadi waa sadii lakkoyne moo waa takka lakkoyne Waa sadii lakkoofne. Isaan sadillee gaafa ta'anii isaan tokkicha. mee na jala jedhe girmaa na jala injoo na jala ammenne girmaa na jala jedhe meeyye Malakul Jibriilii fi Nabiyyisaa fi Allah isa uume waliin sadeen kan lakkoofne. akkas girmaa Ooyye. maaloo si jaaladha nama waaqayyo foonii fi hafuura nagaati dura Akka malee si jaalladhaa dhufu. ganama bariin kan kee haa toltu maatii kan kee keessatti eebbifame waan jedhe Atullee. okay sirraa dhiisaa hin lakkaa'in waan akkana jedhe wangeelli ni jira waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo hafuura qulqulluu kan jedhu wangeela irra hin jira girmaa kan koo naan fura gooftaa Ni jira. aabeet dhaggeeffadhaa maamme maaliin sin jedhe maaliin jedhe Waaqayyo abbaa hafuura qulqulluu ka jedhu ni jira jette. no akkasiin hin jenne kanaaf hin jarjarina na dura suuta jedhe laal dubbiif hafuura akka dubbii foonii kan ta'e waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo hafuura qulqulluu kan jedhu matsaafa irra ni jira Ni jira. dhageessanii jiran maamme Dhagaa jirra. Irra deebisiif guutaa gara deebiif irra deebiif. irraan sii deebe waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo hafuura qulqulluu kan jedhu wangeela irra ni jira jennaan eeyyee naan jettee miti maaliin si jedhe amma irraan sii deebe Waaqayyo abbaa waaqayyo ilma hafuura qulqulluu. hafuura qulqulluun jenne Waaqayyo duubaan guutin. yoo waan akkana jedhu kana waan ammas hin jedhe kana yoo itti fittee taate ani akkanumatti mana kanaa suudhee gara gartee Yesuus gara gooftaa gara waldaa gara kiristaanaa yaana alla keefi Aya macaafa qulqulluu qabadhu. dhaggeeffadha jira yoo hin finne okay girma yoo atoo jecha akkas jedhu hin finne pheenxee ta'e dhiiftee gara kiyya dhuftaa Hayye. Qoysi na. jedhika Qoy macaafa qulqulluu. jedhi nama waaqayyo si jaaladha Fidan na filatee dhufaa qoy. Kasongooyee jette ijoolleen taaptaap koppiiliin. nu gaafadha Taaptaap koppiiliin godhaa. manni kunis maammeenis warra maamush warra mindinoo abu mu'aaz warra gartee abrahaam warra mindinoo burqaanoo warra maarree hundi keessan qayyarattanii kotta haleluuyaa kasongore waldaa ajaa'ibaan isinii dhaaba a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim laa hawla walaa quwwata Waa abduu. Yaa booda dhabeetan kinooyi. Hallelujah na isa jira. Hallelujah. Haasawni keessan dasna jeen si Abshir, wajjin abshir. haasa. abshir dasun ati haasawa miti ati dasna jedheewu
Ummata biraa Osoo silaa taate dubbannu fagoo garuu walbatan. Abu Mu'aazi raayyaan ittisa biyyaa daangaa eeguudha biyya tiksuudha dalagaan isaa inni osoo as taa'u Yaaboo amma dagatee Nikaalaa yoo jidduun seene nu siif jee balleessa. madaa'ee siif jee caccabeetiin. Akkas. Seenaa Adama boordii dhabeettaa mana koolan jira. Abshir. Wangeela manaa fidadhu. Waan kana osoon gartee wangeela hun beekin biyyarraas Iyesuus mindinoo akkanuma jechaa olan ganda kana olla gurgis kana biyyatti gartee Yaaboo maa Iyesuus wattamna. amlaak laa waliin dhabnu gartee waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo furoo qulqulluu sadeemu numa jira waan kana ani osoon dubbisuu barin eegaan wangeela bitadhee waan jedhee wahuma kanaan dhabe gartee wahuma kana dhabe. Kana finnaan furadhe harka kun akkana ol jaalaan. Amma dubbisi. Haa qoy ittiin deemaa jira barbaadataa jira. Ati waan si gaafadhe bar wangeelaan fideettee kutu. Ati yoo waanni kun hin jiraanne maal taata? Ani moo fayyuu danda'u. Islaama taatamoo peentuma keessa teessamoo waaqeffata taatamoo ortodoksii taatamoo hin dhiifta amantii kana hunda. Aboo isa jalaa bahuu hin danda'an. La kana yoo ati ofitti mami qabda shakki qabda waanni kun ni jira moo hin jiru? Komtu. Waan dachii amma si gaafadhe waan nama ragaa naa fiduu deemtu kan gooftaan na fudhachiisu deemtuun kun. Boqonnaan kun yoo hin jiraanne waan nama siin jedhe kun yoo hin jiraanne yoo jiraate ani gooftaan si fudhadha. Ati yoo hin jiraatin. Dhageekaa. Na dhagee baruka dhiirti bar wayii irratti walii galti bar. Ayyee. Peentuma keessa teessamoo ortodoksii teentamoo gara islaamaa dhuftamoo amantii waan asirra hin jirre ni hordofta yoo hin dhabde asirra numa hordofta bakka teessitama zimbiloo bakka akkanuma bilaash. Yaaboo yaabduu kiyya ka'a. Achi keessa nu galchin cubbuu keessa gallaa. Maammi naa gaafa dhume afaan Oromootiin afaan biyyaani wallaali amma 26 gadhiifee biraa deeme naa galuu Girmaa kan siin jechuutti jiru maal jedhe sitti fakkaate laali. Dhageera. Waan amma fakkeenyaaf ilaali wantichi fagalaadhaatis siifis ni gala jedhee yaada waan amma fakkeenyaaf atamma jiraa jettu kana inni immoo hin jiru arga jedhee macaafa qulqulluurraa argine ati immoo argitee isa ibsuu fi dandeessa yoo ta'e. Sii dubbisa jeenye sii dubbisan jedhaa. Laali kaa dhagaye. 11 ደቀ መዛሙርቶች egaa dhiifama oromiffan qabu. Amaarifa sii dubbisanii beektaa miire. Dubbis. Awwa ijoolleen arariin ni beekan. 11 ደቀ መዛሙርቶች ግን ኢየሱስ ወዳዘዛቸው ተራራ ወደ ገሊላ ሄዱ። ባዩትም ጊዜ ቆይካ ባዩትም ጊዜ ሰገዱለት። የተጠራጠሩ ግን ነበሩ። ኢየሱስም ቀረበና እንዲህ ብሎ ተናገራቸው፣ ስልጣንን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ። እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዟችሁን ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራቻችሁ ደቀ መዛሙርትን አድርጋቸው። እኔው እነሆ እኔ እስከ ዓለም አልቋል እኮ ግርማ ዱሜ በር በቆናሰን የተፈለገው አብ በመንፈስ ያልከው እኮ ጌታ አላለም። ጌታ አላለም። ግርማ መቃ አባ ጀደ ዴማቲ በቃ አባ መቃ ኢልማቲ ነፍሮ በረቶቶ ኮ ታሳ ጎዳ ጀሞ waaqayyo abbaa jedhemo waaqayyo ilma jedhemo waaqayyo afur qulqullu jedhemo maqaa abbaatiin maqaa ilmaatiin maqaa afur qulqulluutiin deemaa cuupha barattoota qotaasisaa jedheme ati wangeerratti waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo afur qulqullu sadeen tokkummaa waaqayyo kan jedhu gaaficha hin hubanne natti fakkaata gaaficha bakka tana nu cinqanii min beekaa boqonnaa tana akka isaan biyyuu fide ammas gaafii asumatti akkijette girma akkije qabsime girma akkijette girma keenya asirratti afaan amaaraa yoo garuu baaten beeynu malee mootummaan lafaatiif tawaaqaatis naa kannan lafarra naa kannante jedhee bo gooftummaan waaqaaf lafarratti eenyu waaqate eenyu kanneen waaqeetu jirta ergadduu moo'atee booda eenyutu mootummaa lafaa fi sammii san kanneef naa kennamtee jee egaa amma laali eenyu biraa kennamtee
laali burqa ammaan tana ka amma waan quraanni dubbatu waan quraanni jedhe tokko irraa jallisuu dinadneessa. No, hin jallisin akkuma kitaabatti fakkeenyaaf inni kiji amma kadubbifte. Kanaaf amma na mormannaan kana siin jee ni beektaare. Sila amma ati dhageessa sila amma kaan illee deebina amma fakkeenyaaf ati kadubbifte kana keessatti mootummaa lama lafaa fi waaqaa cuftinuu naa kennamtee je eenyu biraa inni suni ka addunyaadhaaf dubbate immoo anabichaadhaaf dubbate mee kan addaan naa baasi akkasii galitti. Laale abbuma fadheefaa dubbatu warra barattoota isaatiif immoo jira naa kennamtee jeeti ergu jira deema barattoota kiyyas akkasitti maqaa rabbii keessanii guddichaa fi hafuura qulqulluu kan inni gabbuusa malaakicha inni ergatuu fi Yesuus anis ergaa ta'ee inni na uume abbaan ala na uume ergaa na godhate kana sadeenitu akka amanan barsiisaadha jedha akka deeman barsiisaa karaa agarsiisaa jechuudha. Maanaan isaa ammoo ati kiyyatte rabbiin isa ergee fi malaakicha ergee haadha isaa kanatti akka ilmoo dhaltuuf itti afuufsise ergannoon isaa sanis cuftinuu walitti deebi'anii rabbii tokkoon hun jechuun jirtanii mire. Saniif akki jechuun jirru akkin jechuun jiru. Inni nunaa kennamte mootummaan jee eenyu kakanneef mootummaa tana eenyu biraa kennamteef mootummaan. Yesuus bira Yesuusif. Dura maal jee ilaalaa burqa dhageessa dura maal jee hoggaa ka'e deemaa jedhe gara addunyaa hundatti deemaa jedhe maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluutiin waaqa tokkichaatiin jedhe cuubadhaa jedhe. Maqaa sin gaafanne bara girmaa kiyyaan mee waliin galle. Ammas waa siidha. Akkeen isin tokkana jira wangeela irra gartee waaqayyo abbaa kan jedhu bichaatu jira waaqayyo ilma waaqayyo hafuura qulqulluu jedhu hin jiru wangeela irra beektu. Dhugaa itta. Injiru yaa. Lakki abduu kiyyaga. Ammallee si fayyada laali. Ila wangeela Yohaannisi boqonnaa 3 lakkoofsa 16 meetumtuyyuu galii laali. Haya. Wangeela irra maqaa waaqayyo abbaa kan jedhamu. Wangeela meeqa boqonnaa meeqa? Wangeela Yohaannisi boqonnaa 3 meeqa? lakkoofsa 16 galiitti ilaalime. Sadii kudha jaha maal jedha waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma jaalatutti biyya lafaa jaallatee kun ilma isaatti kan amanu hundinuu jireenya bara bara argatuufi jedha. Waan jedhe waaqayyo ilma kan jedhamu jira. Raambisteerta. Okay jireenya bara bara qabaatuufi malee haa baduufi miti jedhe. Itti deemi. Ayyee waaqayyo biyya lafaatitti farachiisuudhaaf miti biyya lafaa isaan haa fayyuuf ilma isaa biyya lafaatitti erge malee jedha. Itti deemi amma 21 mee itti deemi. Injiru wangeela irra bara. Injiru waanuma waaqayyo ilma jedhu injiru bara. Irrina qaba jechaadha isa jedhe san ta'a eegi kaasitti eegale amma laali akkas jedha kaa laali kaa abduu koo. Yesuus okay Barsuu yennaa Yesuus keessatti amane jechuun dhiisanii naagalee bara. Dhagayi kaa laali dhagayi jaalalaa waliin haasofna ijoollee. በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖሩ እንጂ እንዲጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና። eenyutu gara addunyaatti erge maannoo laaq eenyutu erge biyya lafaatitti Yesuus kinooni dhageessami isgaa waaqayyootu ergeemi. Yes. Waaqayyo kam hold on no bakka tana deemuun hin taatu girmaa akka jedhu waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa jedha waaqayyoon tokkichi Yesuus erge kun waaqayyo kam